Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota kabajamtoota keenya. Qophii keenya podcastii Fitraatiin walitti deebinee jirra. Qophiin podcastii Fitraa namoota filatee kan dhiyeessuu fi yeroo hunda information haarawaa kan isiniif dhiyeessu beektotaa fi dargaggoota irratti xiyyeeffannee wantoota kaka'umsa namaa kennuu danda'anii fi odeeffannoo gaarii namaa ta'uu danda'an, beekumsa namaa ta'uu danda'an, ilaalcha namaa jijjiiruu irratti dhiibbaa uumuu danda'an wantoota akkasii qabannee kan dhufnu yeroo hundaa ittiin beekamnuun walitti deebinee anaa dhufu isiniin jenna. Har'a keessummaan ani qabadhe keessummaa jabaa, dargaggoo jabaa, dippiloomatii xiqqaa, profeesara xiqqaa nama jabaadhaan walitti dhufnee jirra. Nu waliin tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Eyvallah. Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Maşallah. Afaan kenna, afaan bareeda, afaan biyya kamii akka ta'e immoo Allahu a'lam. koomenti irra taa'u. Hayyee daawwattoota keenya namni asii qopheeffannee dhufnee keessummaa nuti simannee keessummaa keenya Abdul Hayyi Muhammad keessummaa goonee affeerrannee jirra. Abdul Hayyi Muhammad baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan. Irra deebineef miti. Afaan kennaa irra deebinee wanti nuti afaan kanaan eegalleef illee sababa qaba. Sababni sun daawwattoonni keenya hedduun si beekanillee warroota si hin beekneef afaan kanaan eegaluun eegallee bareeda ta'a jedhee ta'an. Akkamiin ilaalta? Bareeda. Hayyee akka jalqaba qophii irratti dubbadhetti taayitiliin maqaa keetii Profeesar Abdul Hayyi jedha yeroo baay'ee akka gara biraatti iyyaafadhee dhageette immoo dippiloomatii xiqqaa jedhamta. Maa inni kun? Duraan dursa waan miidiyaa OIT irratti naaf affeertaniif hedduu galatooma. Maqaan kee Abdul Hayyi Muhammad jedhama. Dhalataa godina Baalee magaalaa Roobeeti. Hawaasa kiyya keessatti hojiidhaan hedduudhaan beekama. Fakkeenyaaf bakka an jiraadhu bakka jireenya kiyya ambaasadar hawaasa kiyyaa ta'eetiif beekama. Hojiidhaan sadarkaa intarnaashinaala idil addunyaatti jiran pirogiraamoota irratti ni hirmaadha. Kana irratti namoota gurguddoo hooggantoota biyyaa dippiloomaatota biyyoota garaagaraa wajjin oola. Kana ta'uudhaan ooltiin kiyya waan achi ta'eef warri achi na laallan kuchuk dippiloomaata naan jedhan dippiloomatii xiqqaa naan jedhani. Ka Profeesaraa immoo mudannoo yeroo ani elementarii baradhu keessatti kutaa 8 qormaatamuu irratti dooktar jedhee barreeffadhe jalqaba. Boodarra barsiisaan jijjiirameetti ture barsiisaa Ingiliffaati. Qormaata gaafa nu deebisu duubarraa laalaa dhufe. 20 irraa 10 irraa deeme azaa taa'im waan ani fiil godhe anatu tokkoffaadha yookiin qormaata kiyya tokko jalqabaati waan jedhu tokko yaadeetti ture. Ati waa'ee maqaa dhagattee? Waan maqaa yaaduu qabu. Boodarra waamee namni hin argatin jedhe harka ol baaseef. Maqaan kee naan jennaan Abdul Hayyi jedheen deemba hinaan jedhe. Inni barsiisaa haaraa waan ta'eef. Yaa barsiisaa kana dura ture jechuun rileeshinii anaa barsiisaa jidduu jirus bareeda waan tureef hin gaafadhe. At that time inni dooktara waan jedhu san listii keessa laalaa ture. Boodarra maanajimentii mana barumsaallee dhagahee itti hime maaliif akkana goote naan jennaan. Imagination kiyyatu fuuldurri kiyyatu dooktara ta'uu barbaada jedheen. Boodarraa hin turre ministeerii kutaa 8ffaa akka mana barumsaatti tokkoffaa ture. Hedduu gammachuurra maanajimentiin tokko dooktora naan jedha. Nunoo kun dooktora miti profeesar jedhan. Achumarraa achi sii baasan. Yaa profeesar waan jedhu moggaafame jechuudha. Iyyaa. Baradheeti miti. Barataa jirtaa? Ammarraallee jedhamte okay kara fuulduraatti itti dhufuun kee waan nulleef Inshallah. Profeesar Abdul Hayyi hin bareedamu. Galatoomne. Hayyee ati wanti har'a si affeerranneef barataa intarnaashinaala iskoolaarshiippiidhaan biyya alaatti barataa jirtu. Akkami adda addummaan iskoolaarshiippii baratuu fi biyya ofiitti idilee kan mootummaa yookiin immoo akkuma duraan baratamaa dhufetti baratanii fixuun garaagarummaan isaa adda addummaan isaa maali? Garaagarummaan qaba. Faayidaas qaba miidhaas qaba. Fakkeenyaaf akka gaafa intarnaashinaal taatu biyya kee ijoollee lookaalii qofaan wajjin hin barattu. Ijoollee biyyoota garaagaraa wajjin walitti dhuftee baratta. As that time amalli keetis, kaalchariin keetis
wanni hundi kee ni jijjiirama. Amala gaaf sanitti wanni si aarsu maybe nama biraa gammachiisuu danda'a. Wanni si biratti normaala ta'e tokko nama biraa aarsuu danda'a. Kanaaf amaloota namoota hedduu fudhatta. At that time akkuma rakkottis waan si biratti wanni nagaa nama biraa aarsuu danda'a, dallansiisuu danda'a. Amala biyya adda addaa irraa waliin dhufuuf kanaaf jechuudha. Itti aansuudhaan akkaataan ati think gootu iyyuu lookaalii keessaa gaafa baatu international sammummaan keetu iyyuu hedduu creative think taati. Biyya 12 deemuun kutaa 12 barachuu caalaa. Exactly. Deeggaruu hundaa kana. Yaa jechuun experience hedduu argatta ofii keetiif illee guddachuudhaaf maatii keetillee guddisuudhaaf kana gaafa isin jedhu namni biyyatti baratu fi namni biyyarraa bahee baratu walumaa galatti barnoota ta'e hojiidhaan waan garaagaraatiin iyyuu waan tokko argatta waan tokko dhabda. Amma fakkeenyaaf gaafa nuti biyya baanu jaalala maatii eegumsa maatii wanta kanneen ni dhabnaa jechuudha. Garuu wanni gaafa achi deemtee ati barnoota qofaaf osoo hin ta'in laayifiinuu si barsiisa waan ta'eef. Namni biyya keessa jiru fakkeenya barataan as keessatti baratu yookaan hojjetaan as keessatti hojjetu waan tokkotu jira. Environmentiin inni keessa jiru sun isa jaalata. Faamiliin isa kunuunsa. Achi bira taree waan biraa wanni godhamuuf tokko hin jiru. Gaafa biyyaa baate ammoo wanta kanneen jaalalaa fi environmentii keessaa baate wanta tokko argatta jechuudha. Information fakkeenyaaf bakka nama haaraadhaan wal baratta namni sun jireenya kee jijjiiruu danda'a. Waan akkanaatiif faayidaas qaba miidhaas qaba. Amma gaafa international student taatu gaafa biyyaa baatu namni ati fayyaddu yeroo hedduu nama biyya keetii sana yookaan biyya keessan osoo hin tahin biyya ati itti baratu san fayyaddaa jechuudha. Kanarratti biyya kee fayyaduu hin dandeettu? Fakkeenyaaf amma ati yeroo achitti barattu graduate goota biyya kiyyatti deebi'uu irra asitti hojjedhe waan jettu ta'a. Advantage si mul'atu jira. Sitti mul'ata maallaqa sitti mul'ata. At that time maallaqni biyya ambaa immoo si kafala jechuun sammuu keessan biyya keetirra biyya ofii irratti apply gochuu barbaada. Kana waan ta'eef warri scholarshipii barattoota addunyaatiif kennan inumaa biyya ofii ittiin guddisuu barbaadanii jechuudha. Biyya ofii exactly ittiin guddisan jechuudha. Potential san fudhatuu barbaadanii. For example amma biyyoota gurguddatan kanneen akka Ameerikaa keessaa yoo ilaalte lammiin kamiyyuu Ameerikaadhaaf bu'aa qaba taanaan they invest on it. Isa irratti invest godhan jechuudha. Even nama an beeku jirutu jira. Doktara scholarshipiidhaan deemee baratee America serve goda. Azata America one single unlimited card dida. One kamu yo bitutu unlimited free da jechu. One kamu fayyadamu barbaade free da. Kanaaf jarri isa invest gooti biyya ofii fayyaddi. Kana. Barataa kana kunuunsitee jechuudha. Kunuunsitee biyya isaanii waan fayyaduu danda'uuf gooti jechuudha. Barnoota biyya keenya keessaa akkamitti ilaalta? Barnoota biyya keenyaa haga kutaa 8 asitti baradhe. Waan hedduu argee fakkeenya gaafa biyyaa baheetti fi gaafa biyya keessatti baradhe walumaa galatti barnoonni biyya keenyaa colonize barnoota ta'edha. Kaarikulamni barnoota biyya keenyaa copy paste biyya kaarikulama ta'edha. Akkamitti? For example wanni nuti barannu sun yookaan reform kaarikulamni nuti ittiin barannu sun kaarikulamni nuti uumne ka nu ibsu biyya keenya ijaaru osoo hin taane kaarikulama western nu kennanidha. Kaarikulamni nuti ittiin barataa jechuudha. Gaafa kana for example Afrikaa irratti biyyoonni giddugala jedhaman keessattuu amma guddataa jiran yoo fudhanne keessattuu addi Afrikaa walumaa galatti colonized even Ethiopian namo colonization jala jirti indirectly barnoota hangaru colonization jala jirti. How? For example lali Ethiopian wagati nama meeqa eebbisti engineer kuma diidama kuma soddom garuu expressway kenna namni ijaaru hospitaala namni ijaaru buildingi dhan gurguddaa projecti dhan gurguddaa namni dhufu China ra yoki biyya biraarraa dhufanii asitti ijaaranii ofiyammoo kabaratellee baay'een osoo jiru jechuudha. Kabaratellee baay'een jiru. Kanaaf barnoonni keenya walumaa galatti colonized barnoota ta'edha jechuudha kaarikulamni barnoota keenyaa. Lammaffaa immoo yoo sii kaase yuunivarsiitii keessatti siistamni yuunivarsiitiin itti barsiisu copy pasteedha. Itoophiyaa yoo fudhatte wanni ati yuunivarsiitiin keessatti si barsiisu tiyooriidha wanna kana haffaziidha. Memorize godhiidha. Makiinaa ka fudhatu taate makiinaa san akkamitti hojjennaa osoo hin tahin maqaan makiinaa sanii maali? Maashinni kun maqaan isaa maali? Mastawaatiin tun maqaan isii maali?
even saniyyuu maqaa osoo shamaddaddu maqaa saniinu afaan ati shamaddaddu afaan biyya biraati jechuudha. Kana yoo laalle colonization colonized akka ta'e argina jechuudha. For example wanni nuti irratti focus goonullee sistema curriculum copy paste fi colonized curriculum ta'e akkasitti argine. Ayyee barataan kenna yeroo baay'inaan baratu baay'inaan eebbifamu waliin akkasumatti baay'inaan hojii dhabuun ni mul'ata. Curriculum barnoota kan irratti dhiibbaan qabattee yaadda? Exactly hin qaba. By the way gaafa biyyi takka curriculum ni biyya isii curriculum of daddeette hin taane barattoota hojii dhabuu qofa osoo hin ta'in biyyi isii hin jiidi. Kanarratti wanna tokko sii kaasuu barbaada fakkeenya Chaayinaa akka fudhannu taate hadha gaafa Itoophiyaa keessaa infleeshiniin ol ka'u Chaayinaa keessaa gadi hir'ataa deema. Gaafa hojjetaan Chaayinaa damoozni isaa jireenyi isaa guddataa deema. Gaafa Chaayinaan zeerorraa kaatee hamma GDP isii samii xuyitu gaafa ta'u kenna hojjetaan kennallee gadi bu'aa ikoonomiin kennallee gadi bu'aa deemaati jira. For example kanarratti wanni ani sii kaasuu barbaadeef dhumara sababa sii ibsa. Itoophiyaan maal exportii gooti? Itoophiyaan maal importii gooti? For example Itoophiyaan asirraa siliixa, buna, wantoota garaagaraa gara Ameerikaa, gara Eeshiyaa keessaa albuudota jechuudha. Waan akkana ergiti. Wanni isin import gootoo maali? Materiyaala, maashinarii, farniichara, electronics. Wanna kamiyyuu waan hedduu isi import gootee jechuudha. Chaayinaa gaafa laalte resource uumamaa bicha baasti. Resource uumamaa qofa export gootee jechuudha. Waan akka nyaataa kanneen midhaanii kanneen ergitee jechuudha. Wanni garuu wanni isin fudhattu sun hedduu isii gara biyya ofii galchiti jechuudha. Import gooti. Chaayinaa gaafa laalle Chaayinaan wanni isin export gootu maali? Maashinarii, farniichara, meeshaalee makiinaati, uffata. Wanna hedduu gara biyya hedduu export gooti. Wanni isin import gootoo. Even maashinarii Chaayinaan sadarkaa hoggansaati sadarkaa mootummaatiin gara biyya ofii import gooti jechuudha. Garuu amma maal Chaayinaa fayyadee wanni isin import gootu caala waan isin export gootutu guddaadha. Gaafa kanatti ikoonomiin isaanii baalaansiidha. Sigalee Itoophiyaa hoo jennaan waan isin export gootu caala waan isin import gootutu guddata. Isin baalaansii miti jechuudha. Sigalee gaafa kana Itoophiyaa qofaa miti. Fakkeenya Ameerikaa yoo fudhatte amma qaala'insi jireenyaa dabalaati jira. That same gama kanaan jechuudha. Okay maaltu kana godhee naan jijjiirama isaan barnoota irratti qaban curriculum barnoota isaanii irratti jechuudha. For example Chaayinaan bara 1988 keessa curriculum barnoota haaraa eegalte. Maal jettee barataa qabxii gaarii yookaan barataa waan barate deebisu barataa cimaa uumuu caala lammii gaarii yoo uumne lammii waa furuu danda'u yoo uumne nu wayyaa jette. Kanarratti Chaayinaa wanni isin barsiistu maali? Saayinsii, innovationii, international awareness, culture isaanii boodarra wanni natti tole keessaa learning to learn. Akkamitti for example barsiisaa malee waan tokko malee akkamitti waa barata learning to learn. Kana jechuudha. Ofii keetiin akkamitti of barsiista? Okay, gaafa kam ikoonomiin Chaayinaa akkanatti jijjiirame jennaan bara 1990moota keessa after curriculum barnoonni isaanii irratti hojjetame san booda jechuudha. Kanarratti barnoonni fakkeenya biyya tokko keessatti walumaa galatti yoo kalaaltu taate biyya gaafa jedhamtu ME square jedhama. Media, education and economy. Biyya kawan biyya ibsitu formulaan isaa ME square. Media, education and economy. Gaafa ati barnoota irratti focus goote. Barnoonni ati barsiistu kun gaafa hojiitti hiikame economy guddisa waan hundayyuu jechuudha. Waan economy guddatee fi barnoota guddatee fi miidiyaadhaan dhiisitu maqaa addunyaallee argatta jechuudha. Exactly. Kanaaf wanni ati barsiistu wanni ati barattu sistemni ati ittiin barnoota barattu sun future biyya keetii ni ibsa. Gaafa ati barnoonni kee wanni ati barattu sun copy paste ta'e yookaan biyya biraarra waan namaa waan biyya biraa gaafa barattu taate ofis doomsaa biyya keetis doomsaa economy biyya keetii doomsaa mentality kennallee du'aa dhufaa jechuudha. Kanaaf hojii dhaba dargaggeessa eebbifame. Exactly hojii dhaba. Maaliif University Itoophiyaa wanni inni irratti focus godhu degree kennu irratti malee yookaan barataa tokko barataa biyyaaf
biyya kana transform godhu oomisha irratti miti. Kanaaf wanni nu baratu theory qofa malee ogummaa ogummaa skilliin barsiisu. Theory qofa barsiisa. Theory sun yoo engineering barate construction irra bobbaasaa yookiin ammoo dhaabbilee construction ittiin link godhaan deemu. Kana jechuun barnoonni kenna. Sirni barnoota kennaatii fi sirni fakkeenya indaastirii irratti haa ta'u wanti qabatamaan biyyoota keessa jiran wajjin liinkiin qabu jechuudha walitti dhufeenya hin qabu. Kanaaf. Kun immoo barattoota hin dadhabsiisaa akka isaan abdii kutan godhaa hojiin hin dhabamaa. Kanatu dhufa. Namni baratellee hamilee dhaba jechuudha. Hamilee dhaba exactly. Kaarikulamiin amma ittiin deemamaa jiru barattoonni ittiin barataa jiran barattoonni immoo parsantiin 90 ittiin kufaa jiran kun biyyaaf miidhaa qabaatamoo hin fayyada. Exactly kun waan ifa obviously. Biyyi kufaa jirti. For example 2023 keessatti barataan intaransii taree parsantii meeqa? Parsantii 3tu taree jechuudha. Parsantiin 97 hin kufe. Barattoota 100,000 lakkaa'aman keessaa jechuudha. Kana jechuun generation tokko asumatti dhabame jechuudha. Gaafa kana maali jennaan barattoonni 97 kuffise. Dadhabina uumamaa isaaniiti moo isaaniiti miti? No. Wanni isaan kuffise sistema barnoota isaanii kanatti kuffise. Maaliif sistemni barnoota copy paste dha. Waan hagam barattee malee hagam deebisteedha malee yoona taalentiin nama sanii ilaalameeti miti. Ammas dandeettii waan dhabee sanuu qabaachuu danda'a. Dandeettii dhabeetiin parsantiin 97. Wanni dandeettiin isaa wanni sistemni kenna keessattuu kaarikulamni kenna nu godhu exaama irratti fookasii godha malee taalent irratti miti. Kana waan ta'eef asumatti parsantiin kun kufeeti jira jechuudha. For example amma ati gaafa barnoota kana nu barsiisan ilaalcha ati biyya keetiif qabdu amma yeroo ammaa kanatti yoo ilaalle ilaalchi nuti biyya keenyaaf qabnu maali yoo jettee ilaalti. No one barataa akkasitti biyya kiyya jedhee keessaan dubbatu hin agartu. Maaliif biyya dheessuu barbaadu? Biyya dheessuu barbaadu. Parsantiin 3 taraa parsantiin 97 taraa even parsantiin 3 taree kun eebbifamaa digrii qabatee eebbifamaa iskiilii malee eebbifamaa hojii hojjetu dhabaa hin baay'ata wanni kun. Gaafa kana hojiin dhabdummaan hin baay'ata migrant biyyaa baqachuun. Biyya san ilaalcha ati biyyaaf qabdu sun hir'achuun. For example kanarratti wanni ani si kaasuu barbaadu. Akkuma duratti si kaasuuf yaaletti wanni nuti barannu kun murteessaadha biyya kanaaf. For example nuti hadda guutuun guututti biyya keenyaa waan wal qabatu barataa jirraa hoo jenne kana barataa hin jiru. Fakkeenya barsiisaan history maaliif maal gaafa barataan tokko yookaan barsiisaan tokko history maaliif barsiisaa? Itoophiyaa keessatti history barsiisuuf garuu akkasitti realitiin biyya biraa jiru. History san hin baratta dhaloota san hin barsiista. Dhaloota barsiiste san akka histiriin biraa jijjiiruuf hin goota. Histiriin keessuun badaaloo godhe histirii san regenerate gootaa jechuudha. Histirii gaarii akka inni qabaatuuf. Kana fakkeenyaaf hedduu isaa sistemni kun copy paste dha jennee miti. Wanni nu ati barattu waan forijiniiti. Waan biyya keetii hin barattu. Resoursiidhaan biyya kiyya keessa jirtu maali? Seenammaan biyya kiyyaa maali? Seenammaan biyya kiyyaatu maali jechuun beektu. Wanni ati barattu sistema biyya biraati revolution industrial revolution waraana akka biyya alaa. Wanni ati guutuun copy paste waan ta'eef waan biyya alaa barattaa jechuudha. Kanarratti gaafa san ati histiriin biyya keetii diqqaataa dhabamaa jaalalli biyya keetii dhabamaa gadi bu'aa deemaa jechuudha. Namni barnoota irratti waan alaa waan biyyoota alaa waan westerni waan miidileessi waan eestarni kanneen nama baranna malee biyya keenya keessatti gaanfa Afrikaa inni nu baranne muraasa yoo guddate qarooma Aksum yoo guddate ammas onnoo amma jiruun takka geograafikaalii waan jijjiru takka waan biyya keessa jiru waan dirqama dubbatamu qabu qofa malee seenaadhaan wal qabatee waan jaalala biyyaas keessa uumuu danda'u. Jaarraa tokko caala dabarree haasa'uu hin dandeenyu. Exactly. Amma kanarratti waan tokko sii kaasa. Mana barumsaa jechuun bakka something waan wahii wallaalummaa kee mana barumsaa jechuun waan something waan achi baratu the system of giving and receiving waan wahii fudhattee biyyaaf gadi baasu. Kanarratti manni barumsaa jaalala biyya keetii yoo isin barsiise. For example ni argita anama fakkeenyaaf experience an qaburra yeroo an barannu keessatti faaruu yeroo faarsinu akkuma argine faarsaa turre. Son jaalatin
nu dirqisiisanii akkasitti dirqiidhaan maal faaruuf biyyummaan kee maali waan jedhamu for example maali alaabummaan kun waan jedhamu akkamitti akka alaabaan kun dhufe we don't know hin beeknu for example biyya biraa osoo agarte jaalalli isaan biyyaaf qaban hedduu imimmaanii jechuudha imimmaanii sitti himan exactly seenaa alaabaa isaanii seenaa faaroo biyya keetii faarsi gaafa jedhamtu aslaala achi zoora barsiisaan akkan asi dura dhaabataa no aktii tokko osoo agarsiisu osoo sitti mul'isin akkanatti faarsita biyya biraa osoo agarte wanti isaan ittiin faarsan akka salaataa fiilingin isaanii bakka explain gochuu hin dandeettu lakka biyya akkanaa waan jedhamu for example ana gaafa ilaalcha ani gaafa biyyaa bahee qabuu fi biyya ambaa dhaqee qabu biyya kiyyaaf garagara biyya jechuun gaafa naannoo kana gadhiistee deemte si gala for example qilleensummaan biyya keetiitii fi biyya biraa Europe jennee faarsinu kun qilleensummaan isiitiif gaafa achi deemtee agarte biyya kiyyaa waan jettu agarte culture isii ummanni isii jaalalli isii in argamu kanaaf impact dhan kana jaalala biyya keetiitiyyuu maalummaa biyya keetiitiyyuu hir'isuu irratti barnoonni ilaalcha ati biyya keetiif qabdu irratti iyyuu impact guddaa uumuu danda'a. Barnoonni jechuudha. Namni biyyaaf hin yaadne immoo manni biyyaaf quuqama hin qabne biyyaaf hin dalagu ruuhi isaatiif gara isaatiif faa dalagaa sun immoo malaamaltummaa gabbisuu danda'a. Guddinni biyyaa hin dhabama. Guddinni biyyaa guutumaan guututti hin dhabama biyyi hin kufti jechuudha. Gara maraan gara hundaan itti duulama jechuu keessaa fi duulli keessaaf ala duula dadhabbii ilmaan isii dadhabbinni ilmaan isii kufaatii isii ta'uu danda'a guutumaan guututti. Osoo dinni iyyuu alaan jiraatanii dadhabbinni ilmaan biyya takkaa kufaatii biyya saniitiif onna jalqabaati. Karaa jalqaba isiin ittiin kufuu dandeettu keessaa isa guddicha jechuudha. Fuuldurri biyya keenyaa kaarkulamii kana waliin akkam ta'uu danda'a? Beekamaadha. Haga barnoota keenya haga sirna barnoota mataa keenyaan qabaatiniin akkanuma nuti jaalalli nuti biyya keenyaaf qabnu ikoonomiin biyya keenyaa everything sirna barnoota mataa keenyaa haga uuminiin barnoonni nuti barannu kun ilaalchi nuti biyya keenyaaf qabnu biyyi keenya fuuldurri biyya keenyaa hedduu nama sodaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf karaa kanaan kan itti deemnu yoo taate barataan barnoota irraa abdii kuta ilaalchi akka hawaasaatti nuti barnootaaf qabnu gadi laaf kana ilaalchi nuti barnootaaf qabnu gadi bu'a gaafa san namni hin baranne for example amma addunyaan gara teekinooloojiiti adda barannee hojii dhabne garuu namni hin baranne akkam ta'a for example ka hadda barateeyyuu hojii dhabe right namni haala kanaan barnooti gadhiisaa deema gaafa barataan haala amma irra jirru kanaan karaa amma irra jirru kanaan yoo ka itti deemnu taate fuuldurri biyya keenyaa maal akka ta'e ifa hunda kenna hammam sirna barnoota mataa keenyaa yoo hin qabaatiin barattoonni haala kanaan waraqata irratti digirii qofa irratti sirni barnoota kan isaan dirqamsiisu yoo ta'e barataan barate sun gaafa bahe wanni inni barate sun transform ta'uu kan dandeenye yoo ta'e barataan maan barate kunuyyuu parsantiin maan amma qormaata darbu kunuyyuu gaafa barate bakka wayii ka taa'uu hin dandeenye ka ittiin hojjechuu hin dandeenye ka biyyaaf ooluu hin dandeenye gaafa ta'e tokko dargaggoota biyya keenyaa dhabna. Biyyi keenya by the way parsantiin 70 dargaggoota. Dargaggeessa jechuun dildila riqicha biyya tokko ceesisuuf genereeshinii tokko gara genereeshinii biraa dabarsuuf dargaggeessatu genereeshinii kana dabarsa. Gaafa kana ilaalchi nuti barnoota keenyaaf qabnu ilaalchi barataan barnootaaf qabu baay'ee jibbaa dhufa. Barnoonni hin dhabama gaafa barnoonni dhabame ammoo biyyaaf ooluu miti ofiif ooluu hin dandeenyu gaafa san kufamiinsi ikoonomii kufamiinsi biyyaa dhufaa deema barataan barate kun baqataa deema barataan biyya keessaan baqata dargaggeessi biyya keessaan baqata barnoonni biyya keessaa lallaafaa dhufa wanni barannu kun waraqata malee hojiitti iskiilii miti gaaf san ammoo kolonii jala galla biyyi biraa dhufee sirra irratti in hojjeta
ofii biyya ofiin gabbisa qabeenya ofiin gabbisa hin deemtu ati demoo asii dhufanii sirriitti invest godhan jechuun ati barattee waan wahii change gochuu hin dandeettu wanni ati sirni ati ittiin barattu sanna barnoota isaaniiti sirriitti fayyadaman trading haa ta'u wanta kamiiniyyuu sirriitti fayyadaman jechuudha biyyi barataa jabaa hin qabne biyyi barataa namni ama haalli ama biyyi kennetti jirtu kun akkanatti hin taa'u fakkeenya namni fuuldura jiru kun boriin deema gaafa hadda barataa rakkoo furuu danda'u barataa of beeku lammii ofii beeku biyya ofii beeku biyya ofii jaalatu hin qabne maalumaan borummaa kenna akkanatti ilaaltee arguu dandeetta jechuudha mul'ata exactly kanammoo jiruu kan danda'u hirmaannaa dargaggootuma warra baratee rakkoo kana ofii isaatii dhandhamee keessa dabre ta'uu qabamu mootummoota ta'uu qabamu qaama mootummaa ta'uu danda'amu waajjira isaa waajjira barnootaa ta'uu danda'amu hawaasatu dura jalqabee waan kana akka sirreeffamu dhiibbaa qoomuu qaba eenyuun ilaallata hunda kenna ilaallata mootummaan ilaallata hawaasaan ilaallata barattoota ni ilaallata mootummaan for example rakkoo kana furuuf transform yoo godhe curriculum mataa biyya kennaa nu hiikuu danda'a kana gochuudhaaf immoo hawaasni wanna kanaaf of kennuu qaba riskii kamiyyuu fudhatuu qaba jechuun for example baasiin wanni garaagaraa bahuu danda'a wantoonni hedduun wanni nu biratti aadaa ta'e jijjiiramuu danda'a gaafa kanarratti hawaasni of qopheessuu danda'a kanaaf inni of qopheessuuf hadda yeroo gabaabduu kana osoo hin tahin fuuldura kennaaf ilmaan kennaatiif kanaaf ta'a jechuudha barataa gaafa jettu ammoo hadda barataa jirra boriif rakkoo biyya kanaa guutuu kan furu barataadha akkamitti kabaatu itti gaafatamummaan keessaatti maaliif hadda barataan barsiisaa arga barsiisaa akkuma argetti isa barsiisu even waan barbaadu san argachuu hin dandeenye yookaan isa disipiliiniidhaan isa cinqu kan arga bor'een ka barsiisaa ta'u isumaadha barataa jiru kanatti doktora dhukkubsataan osoo jiru suufa isaa godhatee misaadhaaf jedhu osoo dhukkubsataan bira jiru bor'een doktora ka ta'u argaa guddattaa miti waan hawaasa kee keessa jiru mootummaa yoo fudhatte osoo hadhaasitti beelli jiru manni dhumu bor'een mootummaa ta'u barataa kanaa jechuudha kanaaf jijjiirama biyya kanaatiif biyya kana ka jijjiiru walumaa galatti barataadha jechuudha itti gaafatamummaa guutuu akka hawaasaatti akka barataatti akka mootummaatti itti gaafatamummaa waliinii qabna ka waliinii qabna jechuudha iskoolarshippiin faayidaa akkamii biyya kennaaf qaba iskoolarshippiidhaan ijoolleen deemuun ammas barattoonni baay'een iskoolarshippiin barbaadanii information isaan qabanii waa'een iskoolarshippi akkami inumaa yoo iskoolarshippi deemtee barattee biyyallee kan fayyadin ta'e sunillee hanqina tokko akka waliigalaatti iskoolarshippi deemuun odeeffannoon isaatii wal qabatee akkamitti ilaalta iskoolarshippiin kun bu'aa qaba biyyaaf ilmaaniif barattootaaf sirriidha akka kiyyaatti ni qaba maaliif hundi ilaalcha keetiiti galee iskoolarshippi jechuun akkami beekte muka tokko hin jiraamti yookaan biqiltuu tokko akka fuudhanii bishaan keessa kaa'uti bishaan keessa keetti jechuun biqiltuun sun hin guddataa miti biqiltuun sun gaaf kam guddataa gaafa hidda isaa san gadhiise bishaanii gadhiise albuuda gadhiise biyyeedha gadhiise si galee iskoolarshippi jechuun akkas jechuudha ati namni tokko iddoo inni itti seeraan marguu danda'u qubsiisuu jechuudha iskoolarshippiin akkana haala si mijeessa fakkeenyaaf walumaa galatti iskoolarshippi jechuun akka kiyyaatti biqilaa tokko fuudhanii bishaan keessaa kaa'uti fakkeenyaaf biqilaan bishaan malee hin guddatu atamoo bishaan sun environmentii keessa jiraateef hin guddatu maal jechuudha gaafa ati hidda keessan bishaanii fi biyyeetti gadhiiste malee fakkeenyaaf ati iskoolarshippi argatteef of jijjiiruu hin dandeettu ilaalchi kee irratti hundaa'a for example hedduu waan hedduu gaafa namni barataan iskoolarshippi yookaan iskoolarshippi argatee biyya biraatti baratu waan hedduu argata laabidhaan garaagaraa argachuu danda'a riisarchiidhaaf hedduu banaa ta'uu danda'a environmentiin inni keessa jiru sun baay'ee mijataadha gaafa kana ammoo waan barate san biyya isaa irratti fidee appilaayi gochuu hin danda'a kun biyyi sunillee fayyadamtuu taasus biyya ofiitiif illee akka gaariitti ooluu danda'a exactly fakkeenyaaf iskoolarshippiin argachuudhaaf wanni si fayyadu qormaata intarnaashinaalaati kana keessaa tokko SAT'dha SAT jechuun
qormaata afaan ingiliffaatii fi maatimaatiksiiti innis afaan ingiliffaatiin nam qormaata san gahaa argate taanaan ammoo yuunivarsiitiin hedduun accept si godha jechuudha fully funded scholarshipidha. Kana irratti ijoolleen Itoophiyaa akkamitti itti fayyadamti waan jedhuuf fakkeenyaaf kutaa 9 kudhan 11 12 waggaa 4 baran maatimaatiksii isaa jechuudha. Namni maatiksii ijoolleen Itoophiyaa waggaa tokkotti maatiksii isaa fixuu dandeetti. Afaan ingiliffaatiin waan hundayyuu afaan ingiliffaatiin barana jechuudha. Namni afaan ijoollee waggaa tokko keessatti afaan ingiliffaa irratti waggaa tokko keessa afaan maatimaatiksii irratti yoo invest goote qormaata kan sirriitti deebisuu dandeetta jechuudha. Ammoo maaltu jira scholarship wanni akkaataa inni itti fudhatutu jira. Yeroo hedduu isaa namni wanni itti ilaallu barataan kun cleveridha waan jedhuudhaan barataan kun cimaa intelligence qabxiin inni yookaan 99 qabxiin inni 100 kana galmeesseen osoo hin tahin wanni inni scholarship itti argattu. Hirmaannaa hawaasa waliin nama hawaasaa ta'uu nama faayidaa ta'uu nama tajaajilu ta'uudha. Scholarshipin tokko gaafa si ilaalu maal jedha yoo mucaan kun fakkeenyaaf 100 akka qabatu ta'e 100 qaba garuu hawaasa isaa keessatti maali contribute wanni inni godhe inni joo keessa wanni inni hawaasa isaa keessatti contribute godhe kilaboon ispoortii wantoota gana beekamtiin inni hawaasa keessa argate sani scholarship argachuudhaaf wanni inni isa fayyada jechuudha. Kana jechuun barataan tokko cleverii ta'ee yookaan cimaa ta'ee hawaasa isaa keessatti sochiinsi inni hawaasa keessaa qabu xiqqaa akka ta'u ta'e hedduu gadi scholarship argachuudhaaf gadi bu'aadha jechuudha. Kanaaf keessattuu hawaasni kenna barattoonni kenna open waan ta'aniif wantoota kana irratti ispoortii irratti piroograamingii irratti kompiitara irratti wantoota gumii irratti amma fakkeenya mana barumsaa keessatti gumiitu jira sartifikeetii hedduu ga'een godhan. Kanarratti scholarship argachuudhaaf ijoollee keenyarratti hedduu salphaadha. Garuu maali informationii odeeffannoo itti hanqata. Odeeffannoo hin qabne. Kana jechuudha. Kuni ammoo bu'aan biraa kanatti mul'ata. Namni scholarshipidhaan argatee biraa deemu barattoota biyya adda addaa biyyoota Afrikaa garaagaraa even biyyoota Eeshiyaa garaagaraa irraallee barattoota baay'ee argata. Ammas barattoota baay'ee argatuun sun biyyoota baay'ee argachuudhaan qixa. Exactly. Kanarratti maaltu jira beete? For example ani diplomatikii kabaru dhote Itoophiyaa irraa deemee biyyoo ittiin baradha as international achirra Bangladesh dhufa Pakistan dhufa Nepal dhufa Thailand dhufa Afrika irra Gambiyaan Tanzaniyaan Keniyaan Gaanaan Giineen Afrika irraa hedduu walitti qaban yeroo achitti barattoota international waan ta'eef biyya international jechuudha. Ati gaafa sanitti wajji haasofita. Rakkoo biyya keetii haasofita. Fakkeenyaaf Itoophiyaa irratti waan akkanaatu jira. Keeniyaa irratti waan akkanaatu jira. Experience fudhataa deemta. Gaafa even hojjechuuf deemtu karaa salphaadhaan osoo barattoonni sun hundi galanii mootummaa biyya isaanii ta'anii atillee mootummaa biyya keetii taate diplomaasii salphamatti argachuu dandeenya qabda jechuudha. Exactly. Position biraa irrattu faayidaa baay'ee qaba. Economically daldala irratti ministirii garaagaraa irratti wantoota adda addaa irratti bakki namni itti ol dhufu baay'eedha. Namoota kana waliin saahiba taatee yeroo waliin turtutti wayita tajaajila irratti ol dhufte immoo baay'ee ol fayyaddaa karaan salphaasii ta'a. Karaa hojjetuun baay'ee salphaa namaa ta'a. Karaan hojii salphaasii ta'a gaafa information baay'ee addunyaa guutuurraa qabda. Namoota baay'ee amala isaanii addunyaa guutuurraa beekta. Kanaaf nama diplomaasii ta'uun, nama daldalaa ta'uun, nama mootummaa ta'uun, nama ministirii adda addaa irratti hirmaatuun, diplomaasii ta'uun, ambaasadara ta'uun baay'ee qal'aadha. Yoo taate immoo hojii bal'aa hojjechuu dandeetta, hojii milkaa'aa hojjechuu dandeetta. Scholarshipin bu'aa kanallee qabaachuu danda'a. Si maal si fayyadee jira? Waan ati jettee sirriidha. Maal jedhama yeroo hedduu kan si fayyadu sillee biyya keetti akka si fayyadu wanni godhu waan yeroo hedduu waan baratte san osoo hin ta'in maal jedhama what you know osoo hin ta'in who you know idha. Si galee kana jechuun nama at connection ati wajjin uumtu santu maybe jireenya keessi jijjiiruu danda'a jechuudha. Namootatu jijjiira baay'inaan waan yeroo hedduu isaa wanni ati ittiin jijjiiramtu wanni si jijjiiru tokko waan ati baratte osoo hin ta'in environment ati keessa connection ati uumte wanni si fayyadu jechuudha. Eenyu waliin akka ati qunnamtii qabdu kana. Eenyu wajjin ati akka qunnamtii qabdu si fayyada jechuudha. Scholarship maal si fayyade wanni jedhu irratti for example ani waan jalqaba irratti yoonni ani ittiin biyyaa bahee jiru Doktora ta'uudha. Sababni isaas maali beekte? Asii yeroo hedduu dhukkubsataan kenna.
sababa maallaqaatiin asitti dhibamaa meeshaadhaan gahan hin jiru experienceedhaan gahan hin jiru fakkeenyaaf onnee akka fudhattu taate kaansariidhaan nu kalaaltu taate dhibeedhaan akka sammuu kana wal qabatan kunniin yeroo hedduu biyya keenya keessatti hin beekaman namni dhibame kun biyya biraa deemee yaalamuudhaaf kanarratti ikonomii biyya keenyaas waamee kanarratti kana waan ta'eef ani doktara ta'uudhaan garuu gaafa achi deemee hin jijjiirame ilaalchi kiyya dippiloomatii irratti gaafa osuma amma barannu kana konferansiidhaan hedduu participate goona for example model United Nation jedhamee konferansiidhaan hedduutti qophaa'a kanarratti maal si godhama waa'ee dippiloomatii irratti barattee yuunivarsiitii fixee osoo hin ta'in osuma amma as jirtu kana kaatishaa kan practically hindemta protocola keenya eeggatta akkamitti biyya keetii akkatti falmitu akkamitti biyya biraa wajjin itti falmitu strategy ati fayyadamtu resolution ati akka walii galatti fayyadamtu asumatti si banamaa jechuudha argaa kanatti keessa ta'a guddatte kana irratti even keessatti waa'ee dippiloomaatiik irratti osoo hojjedheefaa jechuun si keessatti uumame sartifikeetota hedduu qaba amma fakkeenyaaf waa'ee kana irratti jechuudha moonii kana irratti attend gochuudhaan kana irratti gama dippiloomaasiitiin haala itti biyya keetii mormitu strategy kam akkamitti mormitu waan jedhu kana fakkeenyaaf amma argadheeti jira lammaffaa ammoo trade irratti business irratti gaafa amma scholarshipin bridge dha jechuudha barataan tokko bridge ta'u bridge dha dildila jechuudha turkii jechuun biyya Itoophiyaadhaaf waan hedduu ka export gootu Itoophiyaan irraa fudhatu Turkiidha achirratti ammoo investoroota gurguddoo Turkii wajjin kaampaniidhaan gurguddaa Turkii wajjin hariiroo walitti dhufeenya as Itoophiyaa wajjin abbootiin qabeenya uumeeti jira kana wanni na godhe barnoota jechuudha sababa scholarship an argadhe kanaan jechuudha yeroon dippiloomatii dhiqaas hin jedhamillee yeroo san fakkaata for example ani conference dan gurguddaa irratti attend godha asiidhaan namoota hedduu faa qabadhee gara Turkii deema achirraallee programoota hedduu yeroo as dhufan irratti asitti attend godha as internationally programoota hedduudhaan attend godha namni ani wajjin oolu hiriyyaan kii namoota gurguddaadha kana ati gaafa jalqaba biyyaa baattu doktora ta'a jettee yaadde biyyaaf quuqama biyyaaf qabdurraa ka'ee jechuudha ergasii wayitee addunyaa namoota addunyaa gargaraatii wal agartu dippiloomatii akka ta'uu dandeettu yaadde amma dippiloomatii taate jechuudha fuuldurri kee kaayyoon kee dippiloomatii hin jaaladha garuu kaayyoon kiyya dippiloomatii irratti osoo hin ta'in artificial intelligence irratti artificial intelligence baraturre amma isa yaada kaayyoon kiyya artificial intelligence baratu irratti maaliif akkuma beekamu barataa gaafa taatu protokoola qabda ilaalcha viijiniin kee mishiiniin kee injijjiiramaa deema maaliif waan ati argataa deemtu barataa deemtuun adaduma umriin kee guddataa deemtuun ilaalchi keetis babal'ataa deema kanarratti for example amma waliigalatti wanni ilaalaa yoo ilaalaa ka jiraannu taate biyyi keenya addunyaan guutuutti jijjiiramaa jirti addunyaan gara digitaalaayizeeshinii deebi'aa jirti gara artifishaalii deebi'aa jirti kanarratti artificial irratti hojjechuu barbaada addunyaan guutuun gara artificial intelligence deebi'aa jirti wanni hundi digital ta'eeti jira addunyaan keenya immoo itti qophaa'aa hin jirtu kanaaf artificial intelligence san ta'ee biyya kiyya irratti standardii world wide ta'e brandii guddaa for example ama brandiin Itoophiyaa keessa jiru as international ka jiru maa inni Itoophiyaa Airlines dha sigalee andammoo artificial intelligence ta'e Afrikaadhaaf bu'uura Itoophiyaa addunyaa gochuu barbaada kanarratti innovationidhaan gurguddaa uumuu barbaada fakkeenyaaf Afrikaan wanni isiin qabdu maaliif ka jennee ilaallu ta'e for example Microsoft jechuu dandeetta Alibaba jechuu dandeenya Amazon kanarra even jarri uumanii wanni jarri uumte kana nuu kennan Itoophiyaa Afrikaan ammoo akkuma sitti sababa barnoota kennaatiin waa uumuu osoo hin ta'in waa san memorize gochuu waa san innovate osoo hin ta'in fayyadamaa isaa user qabachuudha user qawalni gaafa artificial intelligence kun babal'ataa dhufe ammoo biyyi keenya guutuutti kolonii jala galtee jechuudha kolonii isin jala galtu modern kolonii artificial intelligence kanaan ati san baraaruufiyyuu
namni ufiin eegalee barachuu qabaa jettee. Exactly. Kanarratti wanni ansi dhaamu barbaadu for example walumaa galatti addunyaa kana keessatti artificial intelligence mee chatbot yookaan ChatGPT qofa osoo hin tahin for example wanni amma fayyadam ChatGPT maali kanneen artificial intelligence guutuutti addunyaa keenya jijjiiraa jira jechuudha. Kanarratti fakkeenya sii kaasuu danda'a. Hojiidhaan amma nuti hojjetaa jirru kana waggaa muraasa booda hojiidhaan kun hin dhaabatanii jechuudha. Kanarratti namoonni hojiin humna namaatiin hojjetamu hedduun hin hir'ata. Gara artificial intelligence gara roobootiitti jijjiiramaa jechuudha. For example fakkeenya sii kaasu doktara yoo ka fudhannu taate amma biyyoota gurguddatan keessa roobootiidhaan artificial intelligence nama yaalan ijaaramaa jira dalagamaati jira. Kanarratti ammoo doktorri ilma namarraa gara artificial intelligence itti deebi'aa jechuudha. Akkasuma faayidaa hedduu qaba akkana ta'uun miidhaa hedduus qaba jechuudha. Kanarratti doktora qofa ilaaluu hin dandeenyu. Artificial intelligence namoota biyyoota gurguddatan keessa finance irratti per billion hojjetanii jira jechuudha. Corruption anti corruption artificial intelligence corruptionoota inni eega. Hanna abbaa murtii ta'uu danda'a. Qorataa poolisii ta'uu danda'a. Exactly. For example amma finance irratti artificial intelligence per billion dalagaati jira yeroo ammatti jechuudha. Finance bira darbitee qonna yoo fudhatte AI for example qilleensa qo'atee maal akka itti facaasuu qabdu yoom akka itti facaasuu qabdu wama ati facaastee kun akkamitti akka guddachuu danda'u guddinummaa biqiltuu kanaa yookaan qonna kanaa akkamitti ilbiisota irraa baraaruu dandeettu akkamitti waan jara kunuunsuu akka dandeettu artificialidha amma fakkeenya biyyoota gurguddatan kana keessaa jechuudha. Kana lammaffaa ammoo qonna fakkeenyaaf seeroma irratti murtii irratti fakkeenyaaf yeroo muraasa booda abbootiin murtii hin dhabaman gara artificial intelligence deebi'aa jechuudha. Kanarratti faayidaan isaa maali miidhaan isaa maali faayidaa isaa gaafa fudhattu nama lamatu jira. Namni lamaan kun gaafa wallolu artificial intelligence gubboo waan hin hojjenneef siistama waan ta'eef waan gara lamaan mirgaa fi bitaa isaa haqaan waan information ati kenniti sanarratti hundaa'ee waan haqaa result kennisi kennu jechuudha. Gaafa kanarratti corruptioniin hin jiru corruptioniin hin baay'atu jechuudha. Ammoo miidhaan isaa maali ka jettu yoo taate wanni kun artificial intelligence dha. Artificial intelligence kana maybe dokumentiidhaan feekiidhaan garaagaraa daleessisuu dandeetta. Wantoota kana irratti illee I don't know haalli wanni kun itti baraaramu fakkeenya dokumentiidhaan artificial ta'an karaa artificial intelligence nu daleessistee wanna kana irratti upload gochuu dandeetta. Gaafa kana maybe waan ati irratti invest gooteen nama qaamitti aanu san miidhuu dandeetta jechuudha. Akkan walumaa galatti artificial intelligence faayidaan inni qabu kana faayidaan artificial intelligence qabu fayyarratti yoo fakkeenya isaaf ka fudhannu taate doktorri artificial intelligence fi doktorri nama tokko ka jennu taate garagara maalidhaan intelligensummaa isaatiin artificial intelligence ilma namaarra hin caala. Kana gaafa isin jedhu ilmi namaa emotionii qaba rifachuu danda'a gammaduu miira gammachuu qabaachuu danda'a. Yaaddee dhufuu danda'a beela'uu danda'a. Fakkeenyaaf surgery irratti artificial intelligence nama kana bakka kana haala kana degree kanaan akkamitti baqeessii galetanii jedhani doktorri immoo yoo fincaana isa qabee teeshinii ta'a. Exactly. Artificial intelligence waan ati itti kennite kana akkasumatti si akka itti barbaadisanii si dalagaa jechuudha. Ilma namaa gaafa ta'u akkuma ati jetti fincaan si qabuu danda'a yookaan rifattee fa'aa hullatuu dandeetta marfee kana fa'aa itti suuquu dandeetta. Kanarratti ilma namaa galaafachuu dandeetta jechuudha. Ilmi namaa artificial intelligence kana maaliin caalaa akka jettu taate ilmi namaa fiilingii qaba. Fakkeenya dhukkubsataan tokko yoo dhufe akkamitti dhukkubsata san treat itti gootu jira. For example ofitti qabdee sossobdee akkas gochuu dandeetta. Artificial intelligence gaafa ta'u ammoo for example ilma namaati miti. Miira ati qabdu san qabaachuu dhabuu dandeetta. Ittiin seeqatu. Ittiin seeqatu. Hin taphachiisu. Waan godhis jedhame san bichaa godha. Marfee waraanii yoo si akkasiin jedhamu ta'e doktorri suuta maasaaj godhee fi taphachiisee akkasitti miira kee eegee saayikoodhaan si godha. Artificial intelligence dammoo miira waan hin qabneef caliseetumaan sitti jira jechuudha marfee. Okay, ayyi artificial intelligence kana miira hin qabu miira itti hagoonuu ka jennu taate artificial intelligence fakkeenya miira jechuun wanta tokko aaruu yookaan gammaduudha si galee waan gaarii waan si godhamu taate hin gammadda
wanna si aarsu tokko yookaan waan si dallansiisu tokko hin dallanta nama dha'uu dandeetti harkaan fudhachuu dandeetta jechuudha. Artificial intelligence kanarratti gaafa miira gootu artificial intelligence waan itti tolu sanoo goote hin gammada. Yoo waan isa dabbaru yookaan waan isa aarste si dhahuu danda'a jechuudha. Gaafa kanarratti dhukkubataan mana hakimaa keessatti osoo wal'aantu yoo kadiduu ta'e yookaan miira isaa kan ni aarsaa miti irraa dhahee yoo ajjeesu ta'e eenyutti gaafatama. Kana jechuudha. Walumaa galatti artificial intelligence addunyaarra kanaan jiraachuu hayyee nuti biyya gara Afrikaa akka deebinu taate gara Itoophiyaa akka deebinu taate yoo nu taate even systemni biyya keenyaa copy paste ka ta'u ta'e curriculumni biyya keenyaa curriculuma warra west ka ta'u ta'e asii addunyaan gara dijitaalaa akka deebiitu artificial intelligence yoo kan dhufu ta'e gabaabumatti gara kolonii jala deebinaa jechuudha. Maaliif jarri wanna kana artificial intelligence kana innovating godhan Afrikaa ergan jechuudha. Gaafa Afrikaa ergan Afrikaan hin fayyadama. Afrikaadha innovate gochuun dandeettu maaliif wanna ati baratte san biyya keetiin reform godhaa hin jirtu jijjiiraan hin jirtu. Kanaaf eessa hirkattummaa gara biyya biraatti hirkattaa jechuudha. Artificial intelligence hin dhufa. Gaafa dhufu kana bitataa malee hojjetaan taatu fayyadamaan taatu jechuudha. Even asiin nam trade dhaan le waan kamiidhaan iyyuu warri fayyadamu warra biyya biraatti jechuudha. Warra amma gabaa keessa jiru. Warra amma gabaa keessa jiru jechuudha. Nuti haala kanaan kan itti fufnoo taane kapitaalizimii lammii lammaffaa ta'uutu mala. Sigalee shuur kun hin taana jechuudha. Kanaaf gaafa artificial intelligence ammoo baay'atu gara kufaatiin biyyaatiyyuu ni uumama. Maaliif artificial intelligence dhaan sistema biyya keetii hack gochuu data biyya keetii fudhatu wannoota akkana waan jiruuf walumaa galatti yoo kadhadhamnu koo callisnee akkanumatti kan itti deemnu haala kanaan kan itti deemnu taate biyyi gara biraatti jijjiiramti jechuudha. Amma barataan amma jiru pointii kanarratti xiyyeeffannaa kenna itti qophaa'uun illee baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanarratti walumaa galatti akka hawaasatti hojjechuu qabna. Hawaasni kennallee wanta kana gara mootummaatti reformiin kun gama mootummaatiin akka godhamu akka hawaasatti demmoo hawaasni wanna kan akka jajjabeessu barataan ammoo barnootaaf fedhii akka qaba. Walii galatti an gaafa barataan barnoota jibbi jedhan no waan barnoota namni barnoota jibbuun qabu. Wanni barnoota maal jechuun wanni barnoota jibbisiisu sirna malee namni barnoota jibbi barataan barnoota jibbee osoo hin tahin sirna jibbeeti. Gaafa kana barataan gaafa reformiin kenna jijjiirame gaafa wanni guutuun mataa sirna biyya keetiitiin ta'e ittiin bulmaata mataa keetiitiin biyya keetiitiin ta'e hedduu barataan motiveet ta'a barnoota jaalataa dhufa gaafa barnoonni ammoo barnoota si madaalu iskiiliidhaan barnoontii fi dhaabbileen kun liinkii ta'an ta'e tiyoorii qofa irratti osoo hin tahin iskiil irratti piraktikaal irratti kan deemnu ta'e biyyi keenyas guddataa deemti ilaalchi nuti barnootaaf qabnu ijaaramaa deemna gaafa namni barate biyya kee keessa jiru demmoo wantoota hedduu aayidiyaadhaan hedduu innoveeshinii hedduu uumuu danda'a jechuudha. Yaada keetiin barattoonni poointii gara addunyaan gara fuulduratti itti deemu hedduu irratti xiyyeeffannaa kennuu qabu. Ammas kaalkulamiidhaan barnoota barattootaaf qajeelaa ta'ee lammii akkamii akka uumamuu danda'u barataan leenjii akkamii fudhatee barataan hawaasa akkamii akka uumuu danda'u irratti qajeelfama gaarii adeemsa gaariidhaan leenjifamee jiraachuu akka qabaatu irratti baay'ee haasofnee jirra. Baay'ee galatoomeffadhu dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte dhaamsa takka itti dheetii dhaamsa waliigalaa barattootaaf yookiin akka waliigalaatti yoo qabaatte nu qooditi gara goolabbii kennaatti deemna. Nelson Mandela maal jedhe beektaa? Education is the most powerful weapon which can we use to change the world jedhe. Barnoota jechuun meeshaa ati addunyaa kana ittiin jijjiiru weapanii ittiin jijjiirtu barnoota sigalee barnootaan kan jijjiiramuu danda'u. Changing the world is the start in changing yourself. Addunyaa kana jijjiiru ammoo of jijjiiruu qabnaa jechuudha. Kanarratti waan yoo ansiin jedhu akka hawaasaatti akka ilma barataa biyya tokkootti wanni an jechuu barbaadu kaarikulama barnootaa kennaa kana ilaalcha hawaasa
ilaalchi mootummaan barattoota irratti qabu barnootaaf qabu osoo jijjiirame waan jedhu tokko yaada qaba. Kana jechuun gaafa lammii barate lammii biyya isaatiif yaadu gaafa argatte fuuldurri biyya keetiitti iyyuu gaaf san barata irratti ka hundaa'u jechuudha. Waliigalatti amma waan biraa kana qofa osoo hin tahin haalummaa waliigalaatu kalaallu taate akkaataa nuti beekumsa itti sheer waliin goonu iyyuu hedduu wanni gargar duubatti nu deebise tokko kana jedhee yaada. Kanarratti barsiisaa akka fudhatu taate barsiisaan ani barsiisaa cimaadha yookaan cimni isaa san kan itti mul'isuu barbaadu barata irratti qormaata ulfaataa kan inni taruu hin dandeenye gaafa kenneen jechuudha. San qofa osoo hin tahin hojjetaayyuu akka fudhatu yoo taate namni tokko fakkeenya akkaataa saksasii inni ittiin deemisan wayii ittiin deemisan sitti mul'isu maaliifi teeknika isaa san gaafa sitti himu daabboo isaa san waan ati jalaa nyaattu si'aa jechuudha. Kanarratti waliigalatti haalli nuti itti beekumsa itti shee gochuu qabnu hedduu osoo irratti yaadame jechuudha. Kana qofa irratti osoo hin tahin kaarikulamni barnoota mataa keenyaa nu barbaachisaa jechuun fakkeenyaaf piraayidii ati biyya keetii wal qabuutuun gaafa wal qabsiisne jechuudha. For example nuti ilaalchi nutummaan biyya keenyaatiif qabnu ilaalchi nuti biyya keenyaaf qabnu wajjin gaafa deemte jaalala biyya keetii maalummaa biyya keetii gaafa baratti gaafa ofirra darbitee maatii keetirra darbitee biyya keetirra darbitee addunyaaf kaati guwaa gumaachuu dandeettu jechuudha. Kanarratti wanti tokko qabxii tokko sii kaasuu danda'a. For example copy pasting barnoota kana waan hedduu nu barsiiseeti jira. Garuu gadi buunee biyya keenya akka fudhannu taate hin beeknu biyya keenya. For example ani hedduu ijoollee biyyoota biraa wajjin wal argeeti jira idea share godheeti jira even biyya biraa dhaqee biyyi sun maal akka taate argeeti jira. Itoophiyaa jechuun I don't know waan kamii wal dorgomsiisuu hin danda'u. For example qabeenya uumamaatiin biyya ajaa'ibaati. Resourcing isii qabeenya uumamaa isii biyya biraa osoo biyya amma economically guddattee gaafa fudhattu Itoophiyaa wal madaaluu hin dandeettu. Waan tokko tourism irratti ilaaluu dandeetta. For example Itoophiyaa biyya biraa wajjin wal dorgomsiisuu hin dandeettu tourismiidhaan. Osoo Itoophiyaa biyya biraatti wal dorgomsiisinaan jedhanii Itoophiyaa biyya kamiin wal dorgomsiisa. Maali wal dorgomsiisa beekte? Zooniidhaan wal dorgomsiisa. Magaalaadhaan wal dorgomsiisa jechuudha. For example Baalee haa fudhannu. Baalee jechuun biyya dachee magariitu bishaan harri isii qilleensi isii qabeenya uumamaa isii guddaa qabu fincaan isii gaarreen kana yoo fudhattu gaara ka jettu taate amma gaara jennee miti gaara Baalee keessa jiru Tullu Diimtuu akka fudhattu taate meetira 4,300 fa'i. Meetira 4,300 gaara konkolaataan irra deemuu dandeettu. Waan hin yaadamne. Kuwwan dammoo miilaan fa'aa korunuu challenge su godha ka biyya biraa naannoo biraa. Anamma Baaleen wajjin dorgomsiisa beete Switzerland wajjin dorgomsiisaa jechuudha. Switzerland zoonii takka Switzerland wajjin dorgomsiisuu danda'a. Kana gaafa siin jedhu Switzerland maaliin beekamti? Gaaraan beekamti. Gaara kanarratti paarkiidhaan wantoota garaagaraa irratti dalaydee per year when isin invest gootu $20 billion waggaatti jechuudha. Baalee gaara bareeda osoo qabdu paarkii akka biyyatti osoo qabdu bineensi isii ka Baalee qofti ka addunyaa biraarra hin jirre ka qabdu. For example kanarratti Tarkii sii kaasuu danda'a akka addunyaatti afraffaa akka Awurooppaa irratti lammaffaa akka Turkii irratti guddaa paarkii biyyoolessaa ka jedhameetu jira. Paarkii biyyoolessaa san deemeeti jira. Paarkii biyyoolessaa sun paarkii namtolcheedha ka uumamaatii miti. Kanarratti maal godhanii leenca 3 qeerransa 3 bineensa biraa 3 kutaa keessa kaa'anii laf guddaa wahii godhanii akka sadarkaa addunyaatti beeksisanii jechuudha. Haxirima isaa bal'isanii jechuudha. Haxirima isaa guddisanii. Kana leenci sun eessaa dhufee yoo akka jettu taate Suudaan irraa kennaa mootummaan Suudaan mootummaa Turkiitii kenneen jechuudha. Si galee nuti akka Baaleetti lafa gana gahu qabaataa qabeenya uumamaa qabaataa biyyaanii miti sadarkaa Baaleetiin Baalee Switzerland wal dorgomsiisaa Switzerland lafa hagas geettu sanirra nuti Baalee irratti ammoo invest gochuudhaaf jechuudha. San qofa osoo hin ta'in ikoonomiin kalaaltu taate hadda Itoophiyaa guutuu barka nyaachisu Baalee persentii 70% 80 Baalee irraa deema jechuudha. Baalee jechuun yoo xiqqaate biyyoota Awurooppaa keessaa for example Beeljiyeemiin harka 2 caalti. Slovaakiyaa harka 1.3 caalti. Baalee kiiloomeetira kiiloomeetira 63 fi 500 irra jirti jechuudha. Nuti qamadii
ofirra darbine biyyaaf kennina biyyaan gara alaa export goonaa jechuudha biyyi xiqqisuun sun qonnarraa manufacturirraa biiliyeenaan ka isin waggaatti biiliyeenaan ka isin irna gootu jechuudha fakkeenya baalee takkatti naat Itoophiyaa miti baalee takkatti addunyaan biyyoota garagaraatti wal dorgomsiisuu dandeenya soofuma riinoo ka fudhattu taate soofuma jechuun holqa dhokataa as Afrikaa ka dhokate jechuudha eenyu wajji wal dorgomsiisuu dandeetta beektaa Veetnaam wajji wal dorgomsiisuu dandeetta jechuudha Veetnaam per year dola biiliyeenaan ka wanti achirraa galii argattu jechuudha Omo kana ummata Omo kana yoo ka fudhatte eenyu wal dorgomsiisuu dandeetta beektaa Masaayaa ummata Masaayaa wajjin Safaarii wajji wal dorgomsiisuu dandeetta Safaarii fi ummanni wanna sanarraa argatu biiliyeenaan jechuudha waggaatti ka warra argatu jechuudha waliigalatti Itoophiyaa biyya Itoophiyaa nama biyya kamii wajjinuu wal dorgomuu hin dandeettu jechuudha akka reesoorsii nuti qabnu jechuudha Affaarii wanni itti jiru gara Harargee kana Baabbilee iddoo adda addaa for example Danakilif Eertaallee Iceland wajji wal dorgomsiisuu dandeetta Iceland waggaatti achi jiru hot spring akkuma achi Eertaallee jiru kana volkaanootu jira jarri waggaatti is about billion jaha jechuun isaan eernu godhan jechuudha asitti nuti qabeenya gurguddaa osoo qabnu natural resource hagana gahu osoo qabnu even Ethiopia waan kamiyyuu dhiistee only tourism irratti osoo invest gootee sirrimatti as international beekamuu dandeette jechuudha kanarratti waan Harariin osoo fudhanne Harar Morocco wajji wal qunnamsiisa maaliif Morocco ni Madiinaa jechuun biyya Islaamaati culture duraaniiti waggaatti biiliyoona gara 10 kanarraa irni goote jechuudha Harar yoo fudhattu taate magaalatti Harar zooniin Harar qofti is about wanti 80 qaba masgiida 80 achi keessa argama jechuudha as world demo the holiest city in the world afrafarrat argamte jechuudha kan irratti hojjetamne si galee osoo economy Itoophiyaa qofa irratti hojjetne GDP kenne sirrimatti ol kaasuu dandeenya hojjettoota hojii dhabdoota hojii uumuu dandeenya biyya keenya sadarkaa addunyaatti ol kaasuu dandeenya GDP biyya keenya ol guddisuu dandeenya economy biyya keenya ol guddata hojjetaan biyya keenyallee ol guddata jechuudha for example strategy wahii akka fakkeenyaatti si kaasuu danda'a waan daqiiqaa kan caalle tokko China ka fudhannu taate China Korea Japan warroonni kun strategy jarri fayyadaman tokkotu jira dinagdee isaanii guddisuu irratti for example China fudhate China akka addunyaatti warra waa import godhu waa export godhu keessa biyya guddoo akkami sadarkaa sanarra geette jennee kalaallu taate step shanan kana fayyadamteeti step kana China Japan Korea dha hala step kana fayyadamuudhaan guddin dinagdee isaanii sadarkaa kanarra gaheeti jira for example China yeroo akka jalqabumaan kaatee machinery export gochuur kaateen furniture import export gochuu dura wanni isin goote yeroo jalqabaatiif oomisha biyya keessa jiru guutuu oomishuu jalqabdi waan qabdu qofa irratti oomisha gochuu jalqabdi oomisha gochuu jalqabdeemti lammaffaa maal goote kaampaanii biyya alaa biyya ofii irratti invest goote kaampaanii biyya alaa invest goote haala kaampaanii mijeessiteef akkamitti akka dalaguu danda'u taaksiidhaan bakka irra taa'uu bakka kaampaanichaa waan kana hunda affordable gooteef gaaf investara biyya alaa biyya ofii irratti invest gootu maal goote hojjetaa biyya isii ummata biyya isii san keessa seensistee barsiiste achi booda kaampaaniin oomisha hedduu oomishuu jalqabdee kaampaanii biyya alaa gara biyya ofii simattee ummata ofii keessatti galchitee barsiisuu jalqabdee wanni isin steepin sadaffaan isin goote karaa daandiiwwan sirriitti invest gochuu jalqabde highwayidhan ijaaruu jalqabde kana maali oomishni magaalaa takka industrii akka ga'uuf akka saffisuuf karaa mijeessuu jalqabde jechuudha karaa mijeessite karaa erga mijeessite booda steepin isin itti aantu wanni isin goote employee achi keessatti qaxarte san beekamtii kennuufii jalqabde kabajaa kennuufii jalqabde China keessatti yeroo amma keessatti namni industrii keessatti hojjetamu like engineer akka engineeratti of ilaalaa jechuudha sirriitti kabajamaa kennite kunniin immoo akka speed hojiin isaanii kun speed gochuu akka inni godhuuf dirqame jechuudha sarkaa achi booda oomisha hedduu oomishuu jalqabde
kaampaaniidhaan biyya biraa biyya ofiitti simattee uummata ofii barsiistee karaawwan mijeessitee oomishni oomishamu kun karaa kaampaanii isaanii akka yoo saffisaan jalqabu erga goote booda ummata isii eega kabachiiste booda hojjetaa isii eega kabajaa kenniteef booda waan isiin goote dorgommii goote. Chaayinaa keessatti wal dorgomanii kaampaaniin oomishu keessa kwalitiin isaa gadi bu'aa gaafa deemu taphaan ala ta'a jechuudha. Dorgommiin ala ta'a. Fakkeenyaaf akkuma ati mana barumsaa tokkoffaa baa lammaffaa baa sadaffaa wal dorgomtu sanitti kaampaaniin jaraallee wal dorgommiidhaan dalagaa jechuudha. Kanarratti samoota kana shanan irratti ofirratti appilaayi gochuudhaan sadarkaa hedduu irra geettee jirti jechuudha. Kana bakka hagolu. Waan namatti tolu baay'ee odeeffannoo baay'ee nu qooddee jirta. Beekumsa baay'ee sirraa fudhannee jirra namoonni baay'een ilaalcha hedduu isaanii akka jijjiiruu danda'an akka irraa qabsiifachuu danda'aniif information qabxiilee adda addaa hedduu keessa seenee kakaasnee turre baay'ee galatoomii nuuf iddoo fagoo irraa dhuftee asitti argachuu kennaaf illee si galateeffannee jirra. Yeroo lammaffaadhaaf deebitee I think waan ta'e kamiifuu baay'ee ulfaadhu si galateeffannaa maqaa daawwattoota keenyaatiin galanni guddaan siif haa ta'u. Isinis hedduu galatoomaa. Ayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya yeroo hunda deddeebi'uun walitti ka'ee deebinee odeeffannoo baay'ee irraa furannee beekumsa baay'ee muuxannoo baay'ee irraa qooddannee jirra. Haga nu waliin turtaniif baay'ee galatoomaa sagantaawwan keenya biroo daawwachuu hin dagatinaa. Hanga yeroo biraa walitti deebinutti turtii gaarii keessa nuuf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.